በለው 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 በለው። እንዴት 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 እንዴት! ዋው 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 ዋው! አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አሸማር ከሆነ መቴናል። እንግዲህ ዛሬ እንደለመደን መቴናል። ዋው ዋው ዋው! እንዴት እንዴት ነገሩ ማልዬ እንኳን ደስ አለህ። እንኳን አባት ልጅ ሆንክ። እንኳን ደስ አለህ። በአንድ አመቱ አንድ ሶስት ሆናችሁ ደግሞ ነገ መልሶ ሲመጣ አንድ አመት አራት ሆኑ። እንደዚህ ይሻላል። አሁን ሶስት ሆናችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አባት ልጅ ሆንክ። ማልዬ እንኳን ደስ አለህ። እንግዲህ ዋው ዋው ዋው! ሀፍትና ኤልሚ ታርቋል ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ታረቃችሁ፣ እንኳን እንደ ድሮ መለሳችሁ። ሁሉም ነገራችሁ፣ ሁሉም ትዝታም፣ ሁሉም የት ሄደሉ? እንደዚህ በቃ ስንት ሶስት ወር ነው። እንዴት እንደዚህ ታጣላችሁ? ሩቅ ሆናችሁ። ኧረ ሀፍትሽ መጀመሪያ ቤተሰብ አይገባም። ራሴ እኔ እንደመጣ ራሴ እችላለሁ ያልክ ነው ሀፍትሽ። እንግዲህ ሙሽዬ እድሜና ጤና ይስጥሽ። የልጆቹ ምስቶች አስጠራቂ ሁልጊዜ እድሜና ጤና ይስጥሽ እናቴ። ልጆችሽ የሰው አከባር፣ የእናት አከባር፣ የሁሉም አከባር ናት። ልጆችሽን በደንብ አሳድግሻል። እንደ ወንድ ሆነሽ፣ እንደ ሴት ሆነሽ፣ እንደ እናት ሆነሽ፣ እንደ ሁሉም ነገር ሆነሽ ልጆችሽን አሳደግሽ እዚህ ላይ ደርስሻል። እናቴ ኑሪ፣ እድሜና ጤና ይስጥሽ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ሀፍትሽ ታርቋል። እናቱ አስታረቀች። እነሱ እንግዲህ አይሆንም ያሉ ዛሬ ታርቋል። በጣም ደስ ይላል። አይዛችሁ በርቱ፣ ጉዞ ወደፊት እንላለን። akkuma argitan egaa maliin egaa baga gammaddeessin jenna. Baga dassi jedhee baga abbaa ijoollee taate. Egaa wanti duraan argamne hin beekne kana duraan gisee arganii garbi baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa abbaa mucaa taatee jirta. Umurii dhadhaa waliin siniin jenna. Baay'ee namatti toltu. Haftishillee baga araarattee baga jaalallee kee wajjin akka duraatti deebitee siin jenna. Hileef gomjiin walitti buuti gisee tokko nama miti malee namayyuu miti. Kana biraanis immoo luktuu wal adeemanii jechuudha. Kanaafiyyuu እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ታረቃችሁ፣ እንኳን አንድ ሆናችሁ እንላለን። እንግዲህ baga araaramtanii, baga tokko taatanii, baga nagaa buustanii. Nagaan eenyumaafuu bareedaadha. Dhugaa rabbii ishee hammam jiraatanii fi addunyaa kanarraa ishee hammam nyaatanii fi asii wal cinquun waan hin taane irratti walii galuu dhabuun xuruu miti. Walii galtanii akka jireenya keessan akkuma duraatti adeemtanii abdii qabna. Namoonni baay'een callaqamanii biyya alaarra natti daawwaluu jettee jirti musheen egaa ijoollee ishee gisee hundayyoo isaan firoondota isaanii wajjin wal lolanii jidduu galtee yeroo hunda araarsiti. Egaa umurii dheeraa si haa kennu siin jennaan mushee. Ijoollee kee akka haadhaa taatee, akka abbaa taatee, akka obboleessaa, akka hundaa taatee, akka haadhaas taatee guddifattee nama haadha kabajan, xinnaa kabajan, guddaa kabajan goote akka bakka abbaa buutee guddifattee as geessisteetta. Dhugaa rabbii dubbachuu fi guddisteetta. Akka dubartummaa keetti osoo hin ta'in akka dhiiraatti baay'ee tokko nama gammachiisu. Ijoollee keessa nama kabajuu, nama haadha keessumaayyuu. Dhugaa rabbii ormi kee ayirsu, ijoollee kee wajjiniin umurii dheeradhu siin jenna. Fayyaa kee rabbi si haa kennu. Dhugaa rabbii
Haftishii bagatti deebite baga nagaa buustanii waliin siniin jenna. Egaa Haayimichoo fi Maliyyeen Buruuk isa Maliyyeen mucaa godhate bira deemanii waan isheen itti hojjette diraamaa akkamitti hojjette Haanaan fooxaa ashaangulliitii keessa gashitee fooxaa jechuudha marammartee fooxaatiin yoo isaan dubbisuu dhaqanii duraan dursamaaf turtanii sa'aatii kana maa geessanii jettee jechuudha. Marammartee fuutee lakkoofsa miti dhuman dhugaa rabbii dubbachuu marammartee fuutee mucaa baachuu baradhu gisee jedhanii Haayimeen dhuguma seetee fuutee akkasitti qabattee wajjuu maaf ukkaamsitan jettee warra hatu burkeen hin beekate hin beeku kolfa keessaa fuudhee isaa booda warra akkasitti fooxaa sana akkasitti bantuu ashaangulliitu keessa jira jechuudha. Dhugaa rabbii kolfa miti dhuman jedhe kolfatee kolfitee dhugaa amma sa'iisaati ashaangulliit isaati mucaa agarsiisaa jettee parankii ajaa'ibaa irratti hojjetanii jechuudha. Duraan dursa maaf turtan jedhanii itti dutanii tokkoffaa immoo ashaangulliitii fooxaa keessa kaanii marammaranii mucaa baachuu baradhu jedhanii itti kennanii dhugaa nama gammachiisa. Akka kanaan dura naasisaan turanii burkeenis nayeera Haayimeenis naateetti isaa boodarra parankii hojjetu garuu jarri naani akkasiin egaa ani maaliif itti akkas ukkaamsiteen ukkaamamuu jedhee jetti Haayimeen mugizerraa haatu dhugaa rabbi nama kofashiisu akka kanaan cannaqaa oolanii boodarra parankii ta'uu baranii fooxaa gaafa irraa diidduu ashaangulliitii keessa jiraa jechuudha. Nama kofashiistu dhugaa rabbii dubbachuufi akka nagaa kana fakkaata. Achi shaashambaa jedhanii obboleessi mucaasa godhatee biratti argamanii akkanaan gammachuu irraa qooddatanii jiru jechuudha. Maliyyeenis immoo jaalallee jaartii isaa wajjin araaramee jira. Gammachuun kana caalu hin jiru. Addaan baanerra hin jiru hin jiru kanaa booda otoo jedhanii kunoo mushiyyeen jidduu jaraa galtee walitti araarsitee jirti jechuudha. Beeksisni keessan galuu jedhee Maliyyeen gaafa dura hafti ishechuu ko Maliyyeen araarsuuf gisee hunda yaalee ture. Maaltu gashee maatii anaafsi jidduu jechaa ture hafti ishii jechuudha. Har'ammoo kuma kana waamtee musheen manatti itti duttee jara lamaanuu araarsiteetti hin himannee gaaffii waan tokkoyyuu hin barbaadu nagaa buustanii akka duraatti akka deebitanii hin barbaada baaliidhas kan isheen jettee jechuudha. Eeshi jedhanii dhaga'anii ijoolleen illee araaramanii jiru. Baay'ee tokko namatti tola. Ruuttaan immoo qodaa fudhachuuf mana ishee gisee dhuftu gaa maaltu itti dhaga'ame wayiin immoo naasuu akkamiitii itti dhaga'ame. Egaa akkuma argitanii intalli egaa Abiriishiin otoo qaqqabdee itti laxxafamtu Ruuttaan barri gootee gisee ol galtu naasuun egaa hundinuu fixixxi jedhe isheenis innaateen talachitti otoo hojii waraanateen talittii sana waraanti turte. Maal godhaayiiti malee dhugaa rabbii akka kiiwu jechuun amma ka jedhe amma kiiwu jechuun amma ka kiiwu jechuun amma ka kiiwu jechuun amma waa argitu jechuudha Ruuttaa. Akka fe'e yoo ta'es yoo farramtes yoo gadhistes nama gubuu dhiisu amma kana ammarraa jechi nama aarsuun dhiisu yoo gadhises maal ta'eyyuu nama aarsuun dhiisu gizee keessa dhaqee nama keessaatti cita malee dura kana nama aarsuun dhiisu yoo gadhises. Egaa akkuma argitanii dura itti marxifamtee isa laxxafamtee teessee mataa qaqqabdi maal gootu kana gisee Ruuttaa argitu wallaa irraa sittee jechuudha. Asirraa sittee isheenillee hin naate Ruuttaallee achitti naate akkasitti diimtee bira dabartee egaa mucaan inni bira jiru sun Ruuttaa nan dubbistu Abiriishiin dubbistu jedhee sun ta'ii jettee maal si gargaara jedhanii nama tokkoyyuu qodaa fudhachuu dhufee maatii bira deemuufiidha kan isheen jettee jechuudha. Akka kanatti naate bakka jirtu wallaaltee intalli gisee Ruuttaan qulfii qabdii kachi gootee banattee ol galtu jechuudha. Hidhabbaraadha. Maali garamii xiqqoo tokko obsuu dadhabdee lixxifii qaama ajarraan qabdu gadhiisee jira amma obsuumayyuu dadhabdee mucittiin liqimsuu yoo ta'e malee anaaf hin jiru. Obsuma abdee jechuudha. Duumni waannaan addaan ba'umsi isaanii tokkoffaa sidhaa jechuudha.
ammallee biraa hafuu diddee farmaa farrameellee ni tasgabbaanii walitti deebuu laata ilmoon jidduu isaanii jirti kan jedhu namni wanni baay'ee yaadaa jiru. Ammallee akka dhukkuba irratti dhukkuba taatte akka jarri walirraa fagaatan barbaaddi malee akka jarri walitti dhiyaatan hin barbaaddu intalli kun jechuudha. Maaliif ammallee isheen abrishiin wanta barbaadduuf abrishii harka keessa gashachuu wanta barbaadduuf waan hin barbaanne baqa afaan laaftee as qaqqabdee maal taatee baqa waan isheen hin taane hin jiru durayyuu akkuma argitan. Amma immoo hancaalu qooqaa maaliif gadhiisee raga maaltu nu gaafata kan jedhadha. Maaltu nu gaafata maaltu akkas taate jedha yeroon keenya jedhe namichatu yeroon keenya jedhe namni nu gaafatu hin jiru amma jedhe gowwaan kun. Kanaafiyyuu amma maaltu nu gaafata gadhiistee jirta jechuu isheeti. Abrish immoo gaazexaa isheen qodaa ishee fudhattee bira darbitee kuttu boo'ichatti gadhee jechuudha. Dura situu qixeessuu danda'a, sitas takaakaluu danda'a. Giza sanatti fixxii jettee intala kanallee jireenya kee keessaa baastee ani tidaariin qaba jettee otoo ofirraa gaggeessitee otoo maarkisiin jedhe sa'aatii sanatti dhageessee jiraattee har'a roottaan dhabduu jechuudha. Gaafa gabu maal godha dubartiin gaafa ishee gamte hin gamee baraa ishee fidde dhugaa rabbii. Amma immoo boomsi maal godha dura hojjechuu dhiisee dura gizee kadhatamuu dhagahuu dhiisee eddee deemtee boo'uun maal fayyada? Eddee deemtee boo'uun maal fayyada? Gizee duraa maal dhageenya? Gizee gorsamtu maal dhageenya? Amma boo'uun kee turgumii hin qabu, faayidaa hin qabu. Boomsa miti ammallee hiddilii qabda. Ammallee sin darbine waraqata farramte jechuun sirraa deemte addaan baate jechuun waraqata bichaa miti. Sin jidduutti ilmoo qabdu ilmoon hin jirti. Ammallee lixxifii dubartii irraa yoo dhiiste haadha manaa kee kana ni madeeffachuu dandeessa jechuudha. Ammallee nagaa buustee tasgabbootee maatii bira deemtee nama dhiifatama gaafattee jaarsolii baastee nama garaatii qabudha ilmoon kan keetii deeffachuu ni dandeessa. Aariin kun gizee qobaa kee jirtu aariin kun isheerraallee galee yoo dubartii akka kana taanaan roottaan ammallee qalaas hin jiru sitti deebi'uun jechuudha. Maarree ammallee nama marxifataa jirta wanta ta'eef dubartiin sirraa hin fagaattu marxifattee deemta wanta ta'eef ammallee sirra hin yaaddu sitti deebi'u jechuudha. Yoo immoo akkuma jettu sana kutattee dubartoota irra fagaattee xaxxattee jireenya kee amma jiraatte nama sii deebiti. Malee akka kanaan laakka kamtee akka kanaa abbaan argee barree banatee ol sitti galee mataa si qaqqabee luka si qaqqaba taanaan maal godhare? Isheenis jireenyaadha. Isheenis abdii kutteeti akkana maratatte malee namni garaatti baatee kana maratata. Kanaafiyyuu abrish rabbisee haqa ishuu siinillee waan hin taane waan badaa kanatti hojjechaa jirtu jechuudha. Akkasiin naasistee gizee manatti galtee qodaa fudhachuu dhuftee barri gizee bantu naanii iddoo jiran wallaalanii jechuudha. Dhadhaama ibidda buute ta'e hundumtuu cicci wanti dubbate hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama kubeessiisu wallaahi laazim yaa bada hiyyeessa akkas akkanaa jechuudha. Akkuma argitan ija ishee babaaste faxaatti goote yoo barri banatti argaltu. Mucaan inni tokko baay'ee akkasitti afaan qabatee hafe inni kun immoo harka isaa ol kaasee hafe kun guceen abrish akkuma garasitti barree irratti ilaaletti hafe faxaaxaan kunis akkuma ilaaltetti haftee jechuudha. Naate jechaa turte jechuudha hafuura baafatte jechuudha wallaahi baay'ee tokko nama jibbisiistu rabbi harkaa ta'u hojjettanii. Akkuma harkumaan waan hundaa'e ofumaa balleessa namatti fakkaate gorsa namaa dhaga'uu dhabuun gorsa fudhachuu dhabuun waan namni namatti himee dhaga'uun nama meeqatu jidduu isaanii galee kanaan duras isaan araarsee jaarsolii meeqa abbaa ishee abbaasa yeroo hunda daggee yoo baa'atu immoo biddeen daangaa darbanii nama jetti. Kanaaf egaa maal goonaa miti egaa carraa gaarii isin haa ta'u lamaan keessan maal godha mara. Akkasuma jireenya bu'aa baay'ee qabdi jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo warri viidiyoo kana simbira ga'e laayikii sheer godhaa nu jajjabeessaa. Laayikiin garuu siniif qal'aadha nuuf immoo naaf immoo guddaa tokkodha na fayyadaa jechuudha. Kanaaf sheer laayik godhaa walaa jajjabeessinu
walaa guddisnuu isiniin jedha. Guddaa miti birrii miti akkuma ofii rabbi namaa laate qubittima ofiitiin yoo laaki godhanii bira darbanii dhaqee nama birallee nama gaarii diyoon jechuudha. Kanaafiyyuu sheer laayik godhaati akka jajjabaannu nu godhaa nu guddisaa isiniin jedha. Viidiyoon koo kanarraa asumatti dhaabatee jira. Nagaan naa dhoolaa isiniin jedha.